Asoosama bareedaa afaan Oromoo Mimmiyoo Jaalalaa jedhu kutaa tokkoffaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Asoosama kana kan isiniif dhiyeessu ana Niimoonaa Addunyaati. Asoosama kutaa tokkoffaa Mimmiyoo Jaalalaa. Egaa hundi keenya gaafa teenyee dhaabbannee hidhamnee hiikamnee deemnee fiignee callisnee gaddinee gammannee xumurre waa'ee jireenyaa waa'ee jaalalaa yaaduun keenya hin oolu. Jaalalaan duuba maaltu jira kan jedhus deebii biroo qaba. Gaafa kana xiinxaltu gocha seenaa dhugaa tokko argitee irra hin darbitu. Barattoota lama turan. Barattuu seenaa fi barataa falmataa turan. Falmataa jennaan falmataa Liibantaroo sitti hin fakkaatin. Barattoonni isaan lamaanuu yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti damee barnoota injineringii baratan. Seenaan waggaa 3ffaa yoo taatu falmataan waggaa 4ffaadha. Inni Oromiyaa jiddu galeessatti dhalatee guddate. Isheen Oromiyaa lixaa yoo taatu lameen isaanii ijoollee Oromiyaa baadiyyaatti dhalatanii guddatanidha. Seenaan akkaataan uumama ishee baay'ee nama ajaa'iba. Iccitii ishee beekuun ulfaatus kennaan beekumsa ishee fi bareedinni ishee dhiirota hedduu akka bubbee arfaasaa asiif achi raasa. Rifeensi ishee dugdarraan hanga'a. Yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemu malee sagalee hin dhageessistu. Ijji ishee akka urjii birraa calanqisti. Seeqni ilkaan ishee akka tirika dukkanaa keessattiif. Konkonni funyaan ishee akka waan ogeessi boca bocee fakkaata. Guttuutti ishee akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamaan dhaabbatedha. Seenaan yeroo kolfitu sagalee onnee nama raasu tokko osoo hin daangessiin ol baasti. Haalli uffannaa ishee akka bineensota baddaa baalee daawwattanii xumuruun ni ulfaata. Falmataan baay'ee boonuudhaan beekama. Gaafa namni baay'ee haasa'u baay'ee dhaggeeffata. Rifeensi isaa boca odaa Oromoo fakkaatee akka bosona Oromiyaa durii daawwattee hin quuftu. Kennaan bareedina isaa akka soommaa leemmanii ol qajeeladha. Kan nama ajaa'ibuun falmataan barnoota isaatiin baay'ee cimaadha yoon jedhe isa hin madaalu. Gaafa barsiisaan gaaffii isa gaafatu akka leenci yeroo gaara bookkisuu bineensonni isaan kun asiif achi shooksan barattoonni cal jedhanii isa inni deessu kana baranneerra laata jedhanii dabtara isaanii asiif achi garagalchu. Isaan lameenuu gumii aadaa fi ogbarruu afaan Oromoo keessatti hirmaannaa cimaa qabu. Kan falmataan nama ajaa'ibuun tokko yoo jiraate guyyaa ayyaanaa keessumaayyuu guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa huccuu tiishartii dhiigan baasan jedhu uffachuun beekama. Sababa kanaaf baay'ee dararama. Haa ta'u malee osuma baratuu barattoota damee barnoota isaa baratan kan waggaa 1ffaa hanga 3ffaaf barataniif barnoota dabalataa yookaan tuutoriyaalii barsiisa yeroo boqonnaa isaatti. Falmataan afaan Amaaraa osoo miliyoona tokko kennitee fi waan dubbatu hin fakkaatu. Barnoota dabalataa kana yeroo barsiisu barattoota saba biroo daree seenuu dhoowwee barattoota Oromoo qofa isa barbaaduuf afaan Oromoo hiikee akka fedhiitti barsiisa. Kanaaf sabaaf sablammoota biroo biratti baay'ee jibbamuu hin oolle. Seenaan barattuu waggaa 3ffaa waan taateef barnoota isaa kana barachuuf dirqamte. Isaan lameenuu jaalala sabaa, guddina afaanii fi jireenya isaanii yaaduu malee guyyaa tokkos waa'ee jaalalaa dubbatanii waan beekan hin fakkaatan. Haa ta'u malee guyyaan ni dhufe osoo isaaniin hin mari'atin. Innis osoo barsiisuu isheenis osoo barattuu wal ajaa'ibuu jalqaban. Dhaggeeffattoota keenya kutaa 1ffaan haala kanaan xumurame kutaan 2ffaa itti fufaa. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa.